shamarranitti dhiira akkamitu itti tola? Shamarran dhiira akkamii jaalatu? Dhiira amala akkamii qabu jaalatu? Akkam jirtu fayyaa jirtu? Annagaa kooti galata Waaqayyoo. Har'a viidiyoo haaraadhaan gara keessanii dhufeen jira. Yeroo jalqabaatiif mana koo kan dhuftanii chaanaalii koo subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadxuquudhaan yeroo hunduma viidiyoon ani share godhu akkasiin bira ga'uu taasisaa isiniin jedha. Har'a wanti nani qabadhee dhufe maal seetan? Dhiironni shamarran dhiirota akkamii jaalatu? Dhiirota akkamiitu laphee shamarranii hatuu danda'a yookaan immoo jaalalaan maraachuu danda'a? Dhiirota amala akkamii qaban kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti dhiira konfiidensii qabuun shamarran immoo yeroo baay'ee jechuudha. Namni konfiidensii qabu dhiira isaa ta'u durba wanta barbaadu adda baasee beeka. Namni konfiidensiin baay'ee barbaachisaadha. Iddoo hojiititti hojii tokko hojjechuudhaaf ofitti amanamummaan qabdan taanaan hojii sana hojjechuu hin dandeessan. Ofitti amanamummaa yoo qabaatan hojii hojjechuu hin dandeessu. Inni tokkoffaa maalidha? Dhiira konfiidensii yookiin immoo ofitti amanamummaa qabdu shamarran hin maraattiif. Dhugaa isin jedhaa. Asitti ani waa'ee safuu waa'ee waan adda haasa'uun barbaadu maaliif seetanii wanta dhugaa jiru adda baasnee walitti himnee jireenya keenya fooyyeffanna. Kanuma. Dhiira akkamii jaalatti shamarran? Tokkoffaa irratti dhiira konfiidensii yookiin immoo ofitti amanamummaa qabu. Inni lammataa maalidha? Dhiira gadabii jechuun maal jechuudha seetan? Kan masmara hin ceene yookaan kan dimbara hin darbine jechuudha. Waan hundumaa kan likkii yookiin baalaansii kan eegu jechuudha. Jaalala isaatiif, dubbii isaatiif, hojii isaatiif kan gadaba qabu. Namootatti kan hin iyyine, namoota kan hin arrabsine, kan namaaf kabaja qabu jechuudha. Nama baalaansii isaa eegu. Yeroo tokko namni tokko yeroo haaru waan jedhu beeku. Namni garuu gadaba isaa eegu yookiin immoo masmara isaa yookiin immoo dimbara isaa eegu jechaadha. Afaan darbaa namatti hin dubbatu. Namni yaada bal'isanii yaadan. Namoonni akkasii amala akkamii qabu seetan bal'isanii yaadan. Boru wanta uumamuun beekan. Booddee yeroon kuni amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo aaru waan dubbatu hin beeku waan nama gaddisiisu erga jedhee booddee hin gadda. Homaaf fayyadu amma gadduun isaa kun sin galee miti. Garuu bakka of control yoo of godhe dimbaran darboo ta'e wanta namaan jedhuun dhiira akkana shamarran baay'ee jaalatu. Inni sadaffaan maalidha? Kan tapha beeku. Yeroo tokko tapha yeroo jennu maal seetan? Akkanumaan dubbii muka jedhu haasa'u miti. Akkanumaan tapha muka jedhu, qaldii muka jedhu, qoosa muka jedhu qoosuu miti. Sii galee miti baalaansii tapha nama gammachiisuu danda'u. Tapha nama kolfisiisuu danda'u. Ka shamarran bashannansiisuu danda'u. Dhiironni baay'een amala akkasii qabu beektanii? Dhiironni baay'een shamarran mo'achuu hin danda'u amala isaaniitiin. Dhugaas ni jiraan. Inna dhiironni akkasii dhiironni tapha beekan. Dhiironni qaldii beekan yookiin immoo qoosa beekan shamarran hin jaalatu. Yeroo kophaa deeman illee jechaadha bee. Amala akkasii qaba. Namatti tola. Kophaa isaanii yeroo deeman illee wanta isin jettanii san yaadatanii ofii isaanii ofitti haasa'aa deemuu danda'an shamarran jechuudha. Kunillee shamarran akkasi jaalatu yookiin immoo jaalala keetiin akka gaggabdu akka maraattu gochuu danda'a. Inni sadaffaan immoo jechuudha. Quality kan qabu. Quality yeroo isin jedhama fakkeenyaaf namni quality qabu uffannaa isaa qulqullina isaa kan eeggatu, dubbiin isaa qulqullina kan qabu, namaaf kabaja kan qabu. Fakkeenyaaf jaalallee isaatillee iddoo inni fuudhee deemuuf jechaadha. Iddoo inni fuudhee deemu gaarii yookiin bakka ishee maxxanu. Yeroo akkanaa isin jedhu iddoo gatiin isaa ol ka'aa tokko isin geessuu jechuu kiyyaa miti. No. Garuu namaaf kabaja kan qabu namni fakkeenyaaf amma shamarree takka wal bare mana araqee fuudhee osoo deeme kun sirrii deettanii yaaddanii? No, sirrii miti kun. Bakka ishee maxxanu. Bakka margi jiru, bakka ililliin garaa jiru. Yoo ishee fuudhee deeme namni akkana kun quality qaba yookaan immoo waan godhu hin beeka jechaadha. Isiniif galee miti jaalala keessatti, hojii keessatti namni akkana amala gaarii qaba. Isiniif galee dhiirri tokko amma yeroo hunduma mana shaayii fuudhee deema, mana shaayii. Inni nama nuffisiisa wanti tokko yoo irra dadhabadha. Garuu guyyaa 3-4 fuudhee deemurra gaafa tokko misaa odoo affeeree akkasitti gaariidha. Isiniif galee miti namni quality qabu
uffannaa isaati irratti qulqullina kan eeggatu dubbii isaa qulqullina kan qabu wanta nama gaddisiisu yookiin immoo nama wanta itti tuffachiisu kan hin jenne jechuu kootee jechaadha. Kwaalitii kan qabudha. Afuraffaan inni shanaffaan immoo namaaf kan kabaja qabu. Dhugaasni jedha kun immoo nama kama shamarree takka biratti osoo hin taane nama hunduma biratti namaaf akka nama jaalatan nama san akka kabajan akka jaalatan kan siin godhu jira jechuudha. Namni tokko tokko hojiin isaa gaarii guddaa ta'e osoo jiru amalli bakka waanuma hundaa qabaatee qabeenya guddaa osuma qabu namootaaf gadi jedhee yeroo kabajaa namaaf kennu nama akkana fudhatama guddaa nama biratti qabu. Dhugaasni hin jiraan namoota qabeenya isaaniitiin madaalanii namoota wanta garaagaraatiin madaalanii namni tokko tokko lafumaa ka'ee nama xiqqeessuu jaalata. Amma fakkeenyaaf namoota maal jedhama kaaffee garaagaraa keessatti astanaagaajii maal jedhama afaan Oromootiin hin beeku garuu itti jaalatu namni tokko tokko beeqarshii shaayii bitu caalaan qabu garuu wishuma san birri 5 yookiin birri 10 qabatee deeme sukkaara qabu waan akkasii kuni gaarii miti garuu waan fee kaaffee sanuu namni banuu danda'u garuu jechuudha. Yeroo tokko tokko gadi bu'ee kabajaa namaaf kenna. Namni akkanaa jechuudha nama biratti shamarran biratti jaalatamaa qaba. Si galee amma fakkeenyaaf jechuudha. Jaalallee isaa fuudhee bakkee kaafteeriyaa tokko yookiin mana nyaata tokko yookiin bakkuma ta'e deemanii yeroo namoota sarbiisa achi keessatti kennan yookaan astanaagaajii sanitti hiyyuu ooshinii fi addi bar isheedhaan guyyaa san argeen akkas jedhe shamarreen tun isa wajjin jiraachuu yeroo jalqabdu isheedhaa gadi godhee ta'u akka itti danda'u yaaduu salphaadha. Isin galee miti namaaf jettanii ofii keessaniif namni namoota biratti nama xiqqeessuu jaalatan jechuudha yookiin immoo namaaf kabaja hin qabne ofiif jettanii namoota kabajuu beekuu qabdan. Dhugaasni hin jedhaan kwaalitii keessatti sin jalaa hir'isa. Kabaja isheesiif qabdu yookiin kabaja namni biraasiif qabu si jalaa hir'isa. Garuu namoota hunduma biratti yeroo gadi jettan fudhatama qaba namni akkanaa. Dhugaasni hin jedhaan nama sin gadi jettaniif san qofa osoo hin taane namni naannoo sanitti argamu hundinuu akkasiin kabaju sin taasisa. Kanaafuu qabeenyas qabaadhaa waan feetan qabaadhaa namaaf kabaja kennuu hin jibbina. Nama kabajuun baay'ee gaariidha. Namni yoo nama kabaje ofiif kabajaman jedhama miti dhugaadha. Ina deemsisa jechuudha. Inna akkasii sin jedha shamarreen nama kabaje dhiira nama kabaju baay'ee jaalatu hin maraatu fi sin jedha. Inni jaaffaan maalidha? Abbaa manaa ta'uu kan danda'u. Kan akkam godhe isinitti maal? Dhiira abbaa manaa ta'uu danda'u. Dhiironni tokko tokko afaaniin duwwaa fuudhu bar. Afaaniin qofa haadha manaa fuudhu. Haadha manaa fuudhuudhaaf waan isa barbaachisurraa waan isa irraa eegamu kan godhuu hin dandeenye. Baay'eetu jira dhiironni. Amma kana osoo ijoollee qabanu osoo haadha manaa qabanu haga amma abbaa manaa kan hin taane jiru. Dhugaasni hin jedhaan ijoollee qaba haadha manaa qaba garuu abbaa manaa jedhamuudhaaf abbaa manaa jecha isa jechisiisu wanta isa jechisiisu yookiin wanta isarraa eegamu kan irraa wanni dhiironni baay'een jiran dhiironni haadha manaa qaban dhiironni daa'imman qaban jechuudha. Kun sirrii miti. Abbaa manaa ta'uu danda'uu qabdan. Qabeenya ni miti be. Qabeenya ni miti. Ila qabeenya sin barbaachisa garuu qabeenyaan qofa miti. Yaadaan wanta irraa eegamu fakkeenyaaf namni tokko eegaa haadha manaa isaa fuudhee ijoollee horateen booddee halkan keessa sa'aatii 5tti gala halkan keessa sa'aatii 6tti gala kun gonkumaan wanta isarraan eegamu. Tokkoffaa haadha manaa isaa gaddisiisaa jira. Lammaffaa ijoolleen isaa kun maal isarraa baratu? Ta'uu qabu. Fakkeenya ta'uu qabna nuti nama nu duuba dhufu fakkeenyaaf obboleewwan keenya nu gadi jiraniif miti kan nu ol jiraniif fakkeenya ta'uudha kan qabnu. Ijoolleen keenya nurraa uumamanii nuti wanta gadhee wanta nurraan eegamne yoo hojjennu maal barsiisaa jirra daa'imman kanaan? Ijoollee keenya sanatti maal barsiisaa jirra? Wanta nurraa eegamne gochuu gonkumaa gochuu shamarranis akkasuma as biratti haadha ta'uu danda'uu qaban. Haadha manaa ta'uu danda'uu qabanii har'aaf garuu kan haasaa jiru waa'ee dhiirotaati waan ta'eef dhiira abbaa manaa ofitti amanamummaa kan qabu akkasumas immoo wanta isarraa eegamu
wanta gochuun isarraa eegamu hunduma kan gochuu danda'u dhiironni hin jaalatu shamarran baay'ee jaalatu jechuudha. Dhiironni baay'ee yeroo kana keessatti jechaadha. Dhugaa isiniin jedha afaaniin qofa fuudha akkuma isiniin jedhe afaaniin qofa yaadaan qofa abbaa manaa ta'u malee abbaa manaa jechuun maal akka ta'e beektanii mataa mana sanii jechuudha. Argitanii mataan kiyya ammaas jira miti qaamni kiyya anaa gadi jira. Wanti isaa gadi jiru kun immoo daa'imman isaa mana isaa haadha manaa isaati. Kanaafuu inni kontirool godhee qabuu kan danda'u yookaan immoo isa wanta isarraa eegamu san gochuu kan danda'u jechuudha. Maal jedhama afaan Oromootiin halaafinnatiin maal jedhama? Halaafinnatiin maal jedhama? Bakka halaafinnatii ofiisaa kan beekuu danda'u yookiin immoo kan bahuu danda'u jechuudha. Kana fakkaata dhiironni akkana shamarran jaalalaan maraachuu hin danda'u. Shamarran akkana dhiironni akkana shamarran baay'isanii jaalatu siin jedha. Yeroo jalqabaatti warri mana koo subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadhuudhaan maatii ta'a. Yoo jaalattan sheerii godhaa. Sinan jaaladha yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Nagaan tura viidiyoo itti aanu nama wal arginutti. Bye bye.